namooti yoo like subscribe gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya qaalii isiniin jedha wallaahi baay'ee tokko na jajjabeessu jirtanii na cina dhaabbachuu jirtanii dhugaa rabbi baay'ee tokko galatoomaa isin jechuu barbaada wallaahi akkuma kana wal haa jajjabeessinuu wal malee homaan qabnu isiniin jedha harallee waa takka baadhee isin dhufeetiin jira argatanii jirtanii viidiyoo kana jalqaba irratti waan jiru Jadi tana baasti madamin gattee jirti alatti garuu akkamitti kakattee illee dhugaa rabbi yaani waan amma wanti mata duree an dubbii ijoon qabadhee dhufee mudannoo kiyya kutaa tokkoffaa isin biraan gahuufani waan kana wal fakkaatutu na mudatee beeka waan ta'eef innaa akkasii isiniin jedha viidiyoo kana laayikii gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha dhugaa rabbi anallee waan kanaatu narra ga'ee tureera. Beetii sana akkuma argitanii madaamiin baaftee gattee jirti baaftee gatuuf gatteetti yookiin namooti suuqii supermarketii waliin deemti yookiin gara badaniiranii garuu wanti beekamee hin jiru jechaadha. Viidiyoo namooti osuma akka miidiyaa irra deddeemu arge akkasii waan maaliif waan kana waan akkanaatu na mudatee jira waan ta'eef maaliif hordoftoota kiyyaaf gadi ba'ee hin ibsu jedhee dhufe innaa akkasii isiniin jedha. Anillee waan akkanaatti na mudatee beeka wallaahi waan baay'ee tokko irraa baratan jedhee waa yaadu qabadhee dhufee baay'ee waay innaa akkasii Dubaayii keessa baaftee gattee jirti jennee jira sararuufillee amma wanti adda bahee hin jiru akkasii wallaahi yeroo akkana gadi baanii yookiin naannoo jalaa miliqanii yookiin adda bannee maal jennu dhugaa rabbi baay'ee tokko miira badaa keessa galaa mucattiin tokko argatan tana maqaa fi leemachuu diddee jechaadha maqaa fi leemachuu diddee Miyatti ammoo jechuun si gargaaraa minaamin jedhaatiin jechaadha. Nan gargaarin jettee attan fuula ofiitu akka dhuffachuu dira sii deemte jechaadha. Fuula ofiitu dhuffataa jirti. Maal jennaan bakka isii miira biraa keessa galteetti. Bichaa rabbi haalaffisuuf malee miira biraa keessa galteetti jechaadha. Attan mataa nuti qabuu danda'a. Dhugaa rabbi baay'ee tokko nama dhaga'ama. Yoo fakkeenyaaf asumaanuu viidiyoo kana ilaaltanii wanni hin jiran asiniin jira viidiyoo yaani akka taa'inaaf waraabuuf naaf mijatu waan ta'eef zimidhee tokko yeroo nama waliin haasa waraabee kan ergasii booda sagalee irra hidhu jira isiniin jedha kana fakkaata innaa akkasii kana fakkaata anallee ammootiyyuu maaltu narra na mudateera yoo jedhee isinitti meetiin hin jira mudannoo kiyya kutaa jalqaba waanuma akkanaatu na mudatee beeka jechaadha yeroo wayii maal taane isin fakkaate guyyaa wayii subhaanallahi biyya kanas laa akkuma beekamu ayyaanni guyyaa sheexanaan kabajamaame guyyaa jinni jechaadha awuzbillaahi akkasii guyyaa san madaamiin koo obboleettii isii waliin ijoollee isii faana jechaadha isiitii fi ijoollee madaamii kootii faana deemaatii achi fidii minaaminaan jettee akkasitti ergite jechaadha waggaa lamaan dura haadha sanii garkaan obboleettii isii faana deemee ayyaanicha jinnii kana kabajuuf deemne jechaadha subhaanallahi innaa akkasi garkaan deemne akkasitti osuma taa'u ijoolleen garkaan maal jetti warroota uumaa walii afaanii hidhatee fuula hidhatee maal fakkaatee jinnii fakkaatee uumamu fakkaatee kana garkaan lallaaluuf achi deddeemte jechaadha immoo tiyyuu isaan jala fiiguu hin dandeenye bakka yaani isii bakka isin teetti akkanarra siqee taa'ee jechaadha. Tanuma keessa ijoollee tana garan buutee isii dhabe. Dhugaa rabbi garan buutee isii dhabe. Akkasitti gara kaan booda deebi'ee namichi tanallee ammootiyyuu bichaan hin beeku subhaanallah guyyaa sana walla maal akka bakka ta'ellee hin beekan. Akkasi namichi tanallee yoo ijoollee mee ilaalee achi deemu namichi illee bakka teetee as deebi'ee dhabe jechaadha. Ijoollees dhabe namittis dhabe ankubaa kiyyaa hafe subhaanallah. Damittiin garuu adaa ijoollee argaa jirti natti fakkaata garuu ergasii booda ammootiyyuu ol soqi lama gas soqi lama namittiif madaameen ijoollee illee eessaafuu subhaanallah akkasii gara kan booda deebi'eeti bakka deddeemee jechaadha keessuma deddeemee soqee achi dhaqee as deebi'ee moolii guddaa wayii keessa jechaadha asuma Dubaayii keessa garuu wallaa bakki sun maal akka ta'e irraanfadhee jira Abudaabii keessa moolii kamii akka ta'e hin beeku garuu innaa akkasii moolii guddaa wayii keessatti gargaa akkasitti
bakkee baqa bakkee sawwumaamu waan jinnii fakkaatu moo baqa waan subhaanallaa baqa waa ilaalcha si jibbisiisu waan halkan yeroo waa abjuun si dhufu si fakkaatu uumama jira jechaadha baay'ee tokko guyyaa san immoo namni waan kamu waan akkasii uumaa fuularraa hidhatee maal jedhee baqa ayyaana jinnii kabajaarra jedhanii haala sanii wanni jedhan jechaadha. Akkasii gara kaan namoota kana keessa deemee sooqii lama ijoollee tanaan namitti naannoo eessaa fuudhu. Ergasii booda baqa garkaan mataan kun shawwina jedhe. Dhugaa rabbanuu mi'atti tanarratti murteessu jechaadha. Mi'atti amma baqa akkas fuulallee uffattee sila rabbumaa jedhiti baqa akkuma goote na godhi baqa. Yaani sabakiyyaas ta'uu dhabaattu Itoophiyaawii tokkocha waan ta'eef akkana goote na godhi baqa jechuun ni qabdu. Isi inumaayyuu bilbila yoo na waraabin jettee harkaa bootaatti isin galte miira hamaa keessa galteetti. Akkasii gara kaanillee subhaanallah haga kana ta'uu waan mati qonnaaf guyyaa san jechaadha. Innaa akkasii gara kaan eegasii booda deddeemi suuqi lama ol suuqi gas ijoollee tanas dhabe namtis dhabe. Amma maal haa godhu ree jedhee bilbila harkaa qabaa garuu bilbila yeroo sana siimii hin qabu. Siimii hin qabu gara kaan wanni manatti mootiyyuu waayifaan fayyadama waan ta'eef imoo fi waatsaappii waa hundayyuu fayyadama jechaadha. Garuu mootiyyuu dawaluu hin danda'u. Maal haa godhu ree? Akkasii hattan arabiffallee yeroo san baay'ee tokko hin beeku waan isin ajaa'ibu jechaadha. Ergasii booda baqa akka ta'e ijoollee Itoophiyaawii arge. Akkasitti yeroo san mootiyyuu afaan arabaas hin beeku afaan amaariffaatis hin beeku. Bexaam yeroo rakkoo ture jechaadha yeroo rakkoo. Ergasii booda mootiyyuu ijoollee wayna dhufte afaan amaaraa dubbatti. Haala saniitiin gara kaan baqa caccabsaatumatti haasa'e afaan amaariffaatiin na dubbadhu naan jedhan. Jennaa hayyee ishee jedhame afaan ofiisallee caccabsu wanni jedhu isaallee galuu fi dide ijoollee. Inuma rakkadhe dhugaa rabbi guyyaa san. Egaa gara kaan akkasitti ijoollee dhufte san gara kaan wanni jedhe walii galuu dadhabne ijoollee illee baay'ee tokkoon irra hin ariifatti. Haala sanii baqa akka taate ta'ii jechuun bilbila hoo qabaatte itti dawwalee naan jedhanii baqa ariifataa jira wanti minaan jedhanii baqa nurra darban jechaadha akka ta'e ta'e. Ayyee baqa ashii eegasii nagattanillee yeroo rabbi nangatu beena lama jedheen. Ergasii booda ammallee deebaniiti. Maal taate naan jedhan araboonni dhufanii maal taate jennaan baqa caccabsaatu taasee chaarfaa isaanii kana jennaan lakkoofsa qabdaan bilbila akka harkaa argaa jiran. Siimii ammootii hin qabu jedheen. Afaan baqa caccabsaatu jechaadha afaan isaaniitiin siimii qabu jennaan hayyee lakkoofsa mataan beektaa natti minaan jedhan isin galte. Rabbi godhuuf lakkoofsi namitti tiyyaa bilbila san keessa jira jechaadha. Ka waatsaappii saniin fayyadamti. Akkas gara kaachi keessaa baasee jara kennee haga kana keessa baqa zooree dadhabee jira jechaadha dadhabee haala saniitiin jara kennee jarritti dawwalte namitti mana jirtu dawwalte achi keessa jirtu dhiisanii mana jirtu dawwalan maal jennaan aan obboleettii isiisanii lakkoofsa isii hin beeku jechaadha. Ijoollee ammootii bilbila hin qabdu. Ijoollee faana deemu jirus sanamittiinis ijoollee isii faana deemu jirtus jechaadha. Ijoolleen bilbila hin qabdu kanamitti kiyyaatti dabalee namitti mana jirtu namitti ijoollee waliin na ergiteetu jechaadha. Ergasii boodatti naa dawwalanii yoo jedhan waliin haasa'eeti kun akkana adda bannee gara saangura dhabee minaamin jedheen jennaani baqaa teettee kun akkanarra teetteetti si arguu jira naan jetteetti si noona dawwaltee ammayyuu natti taasooftee turte si arguu jirti bakkee akkana deemiti baqa akkanuma goriiti achi midhadhuu isiinu si argitii si waamtii naan jette isin galte haala kanaatiin hayyee ishee jedhame amma akkana goru ijoollee na ergite jechaadha namittiin ijoollee na ergite haala saniiti yaa rabbi jedhee jechaadha subhaanallah an bakka yeroo sanii tokkoffaarra waraqaallee hin qabu lammaffaa mootii afaan illee baay'ee hin beeku sadaffaarra adda bade jara warra waliin jiru adda bade arfaffaarra mootii biyyallee keessa illee hin beeku jechaadha. Maal haa ta'ure lafti na dukkanaa'u amma ka subhaanallah hakatti masan keessa jechaadha yaa rabbi waa meeqa yaade jechaadha waa meeqa yaade sinii galee biyya namaa keessa baduu jechuun wallahi baxaami tokko waan ulfaatu dhugaa rabbi innaa akkas isiniin jedha akkasitti gara kaan namitti yadda walee haala saniitiin
توني اللي أداة دولتي مجتي سلاطني تنتين نمني من عم جتي سكر كاتي دبتي سلا مكان كنا كانوا على سنتيني أيلي تمسي أكن دولتي بالبل راجعوا أيلي تدولين اتفقاتا إسينو مانتن نتا شوفتي تورتي أكن أقوليتي نرجتان عن جت يو أكن أقول موتي إذن زناتي تيسورة تاتي نما يكان زوري لتنادود إسي سوقا جولي اللي قبته على سنتين كان بورا ديبي جولي نرجته أكسي يا ربي قالتهم إذا كان جرى اللي قالتهم فدي بالبل ساني تديبسي على سنين ولين قال لي جتشارة ميلا لامي دوغا ربي أما waa'een dubbii ijoo mucattii sanaa jechaadha fakkeenyaaf amma yookiin naan suuqii waliin dhaqanii adda adda badaniiranii takka mootii akkanumaan baafteetumayyuu bakka gadi bahi deemiyyuu akka barbaade ta'i namaan jetti isin galtee mana ofiitti kan nama baafattee jechaadha du'anii jiraatanii dantaasiiti dantaan qabdu isin galtee yeroo kana mootii ijoolleen yookiin naan bakka mooshin ta'anii bakka miira hamaa keessa galaniiti haala sanii waan hin taane murteessan jechaadha. Tana keessa mootu sammuu isaaniillee sirri irraa bada. Taansi ammootiyyuu tana keessa bakka waan hin taane murteessan jechaadha. Yookiin nammootii makiinaa jala bu'ee yookiin naan kiroorkisii dhugee yookiin naan maaloo akkas ta'ee bakka maala. Yaani wanta kana hundiyyuu hin barbaachisu. Dhugaa rabbi nama dhiyaatanii maal jedhanii bakka hattayyee macarrashaa jechaadha. Amaaraat isa irraa dhumaa yoo biyya ofiitti nagaan galan wayyaadha. Dhugaa rabbi waan badaa murteessanii yookiin sammuu ofiitis jijjiiranii yookiin wantoota hamaa ofirra murteessanii irra biyya galan wayya. Maal jennaan yoo qursoo abbaa ofii nyaatanii yoo jiraataniitiin jedhanii abbaa ofii yookiin haatii ofii narraa badii narraa bahii namaan hin jettu haadhaan baasitu gadi baasee nama darbata malee haati ofii nama hin darbattu dhugaa rabbi kun beekamaadha. Asinii galee kanaafi waan kanaanis wal qabatee hiriyyatti tiyata akka maannaan jetti isin fakkaate garuu tuttuufteetti waan kanaan dubbachuu jammarte madaamiin koo yeroo suuqii waliin deemnu bakka anuma amallaxuudhaaf muddamtii nagatuudhaaf muddamtii bakka bakkee kana na eegi fayyattee deemti an garuu sii biraan deemu walumaan deemna shaarbiidhuma siitti rarra'ee waliin deema jetti bakka biraa hin hafu jetti isin galte namni tokko narraa deemi jechuudhaaf amalli nama sanii yookiin naan badaa takka irratti hin argine namni sun gaariidha. Garuu ammootiyyuu nama isa ofirraa mulqachuuf taati isinii galee yoo kan ammootiyyuu waan bakka waan akkanaaf murteessitee jechaadha gariin abaaramtuun. Kanaaf waan akkanaa kanallee wallaahi bakkee kana na eegi bakka kanas dhufaa isin jettanillee jechaadha wallaahi biraa hin hafina. Dhugaa rabbi keessumattu ijoolleen dhiyoo kana yookiin naan biyyarraa dhufte maal kunneen warroonni keessa hin beekne taasaa taatanii biraa hin hafina. Karaa isaan deeman faana deema dhugaa rabbi. Kanaaf yoo ammootu gadi baaftee isin darbatte wallaahi የመጨረሻ waan biraa hin murteessinaati xaxxuma jedhaatuma karaa marra deemaa jechaadha. Karaa marra deemtanii yookiin nama Itoophiyaawii argachuu dandeettanii yookiin namootii qabamtanii hidhamtanii biyya keessan galtan isinii galtee bakka የመጨረሻ ይቻለ የመጨረሻ ወንት ብራው ደበሜትን እንጀደ ሐለ ከናቲ ወኒ ጀቹ ደንዴተን ፎርማት ተካርጋቹ ደንዴተን ሲንገልተ እና ከነሲን እንጀዳ ወላሂ ረቢን ኑሃ ኤጉ ነው እንደዩ ረቢ ኢሳንለ ወላ አደበት ሳና ደይብሱ ዱጋ ረቢ አደበት ሳና ደይብሱ ወላሂ አከከናም ተኪ አከሲ ኢልሚ ነማ ሁንዲኑ ወላ ኡማው መሌ ኡማን እንጅሩ ሲጀመር ነመኬስ ነምኒ ነማ uumaan tokkocha rabbii tokkocha ka ol ta'e waa hundaa ol ta'e isaan ammootiyyuu akka itti uflaalan natti fakkaata akka uumaatu uflaalan natti fakkaata yeroo tokko wanti na ajaa'ibu innaa akkasii wallaahi rabbii waan akkanaa namarraa haa qabu waan akkanaa isinirraa haa qabu isiniin jedha ammootiyyuu miira keessa galtanii waa murteessinaa isiniin jedha sammuu keessanillee of jijjiiru wanni hin jedhinaa isiniin jedha haala dandeettanii wanta isin mudate san keessa bahuudhaaf yaala malee የመጨረሻ ቢየጋሉን ለ ዋንቶክ ዱጋ ረቢ አሲት ወክና አፋኑ ታይም ቤነ ታቴ ወክና አማ ሚያቲ አማ ገደር በምቴቱ ተና ወክና አፋን ቤቱ ተው ደንዳ በቃ ሐለ ሁንደላልቲ አካታ ቢያ ዶፍቴ ወክና ሊቃና ማቲ ፈድፉ ደንዴቲ እሲኒ ወልደን እሲ ተነ ተከቲ ብቻ ወልባስ ማለኒ
nama meeqa guyyaa guyyaan daqiiqa argu jiru miidiyaa irratti namoota yookiin naan gadi darbatameeru isin galtee nama baay'ee nama quxurii isaatu hin beekamne. Kanaaf namootni akkasii sun immootiyyuu garii yookiin naan ka birrii liqaatiin biyyarraa dhufeetu hin turre haala saniiti ammootii madaamiidhaan walii galuu dhabanii gadi darbataman isin galtee. Jarri kunni ammootii maal yaadu isa akkaataa biyyaatti dhufan yaadu jechaadha. Dhugaa rabbi wanta akkanaa sirrii miti wallahi. Maal jennaa ka lubbuun jirutu ka fayyaa qabutu wanta fedhe kun eessatti illee biyyatti illee biyya keessatti illee biyya alatti illee nama bakka lubbuun jiruu fi nama fayyaa qabutu hojjetatee liqaa ta'ee maal ta'ee waan jiru illee ofirraa deebisee jireenya ofii illee gara fuulduraatti oofata jechaadha. Nama fayyaa qabuu fi nama lubbuun jiru kana hundaa ka argu. Kanaaf yaada keessa galtanii maal jettanii isin galtee yaada keessa galtanii sammuu keessa of hin jijjiirina isin jedha wallahi waan wayii kaayyoo qabaatan taanaan abdii keessan rabbii keessan godhattanii inshaallah bakka kana hin dhaqqaba yoo rabbi jedhe yoo waaqni jedhe jettanii waan san irratti jimbilfattan taanaan walla rabbiin illee isin gargaara isin galte akkasii naa kana isin jedha wallahi hagana isin dubbadhe hin gaha. Video namooti laayikii godhaa hundi keessan subscribe illee naaf godhaa isin jedha. Baay'ee tokkollee galatoomaa isin jedha asumaanu woroonni karaa keessaatiin illee karaa gubbaatiin illee na jajjabeessuu jirtanii hundi keessan iyyuu galatooma ulfaadhaa isin jedha baay'ee tokko. Akkasii kanaaf rabbi akka nagaan biyya nu baasin nagaan biyya keenya nu haa galchu. Wallahi hamaa isinirraa qabu badaa isinirraa qabu isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallah woroonni na jajjabeessuu jirtanillee yaadota keessan naa qooduu jirtanis haala kanaa hojjedhu waan kana dhiisii waan kana irra jabaadhu minaamin warra jechuu jirtanis wallahi baay'ee tokko galatoomaa isin jecha baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isin jedha inshaallah rabbiin tana caalaa hunda badhiseetiin jedhe. Haala bareedaadha wantoota akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan baay'ee tokko galatoomaa isin jechuu barbaada irra deddeebi'e. Innaa akkasii viidiyoo kana qo'aa isin jechuun yaani wanti komii isinirraa dhugaa rabbi maal jennaan komiin kiyya maali yoo isin jedhe mee namnummaa shanillee yoo ilaaltanii maaf laayikiin goonimi yoo laayikii gootan maaltu isinirraa dhirratame yaa rabbi yaani waa itti kaffaltan qabdamu maali qo'aa. Dhugaa rabbi wanti kun naaf hin galle. Wanti kun naaf hin galle dhugaa rabbi. Innaa kanaaf laayikii godhaa hundi keessanuu laayikii godhaa. Maasir bayyuu laayikiin gootanii waa wanta hinnaan har'a miidiyaa kanarra osoo hinnaan waa hamaa wayii dubbadhee waan wayii baqa waa hamaa wayii osoo hojjedhe maal jedhee isinii galtee laayikiin gootan komentii gaggaarii gootan garuu ammootii maaliif ka laayikiin godhamne mi'amma namni shanillee olaaltan laayikii godhaa hundi keessan. Maalitti kaffaltan maalin jettan yaani iyyuma kaffaltii isin gaafate anatu isinirraa danda'a laayikii godhaa hundi keessanii laayikii godhaa isin jedha jechuun barbaada baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa inshaallah wal kumannullee maal jennullee gara tokkollee waliin finnu isiniin jedha baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha yaada keessanii fi qeeqa keessa hundayyuu ni fudhadha ammallee ammootiyyuu waa isin mufachiisee soo jiraate asumaan dhiifamas isiniin jedha itti aansee ammootiyyuu yaadaaf qeeqa qabdan hundayyuu naaf barreessaa naaf katabaa isiniin jedha inshaallah wal gorfachaa akkasitti gargaa wal akeekkachiisaa haala saniitii itti deemna inshaallah rabbii nama waan gaarii dalagu rabbi nu haa godhu kana isiniin jedha inshaallah rabbi nama keenya nu haa tolchu akkasii fayyaa ta'aa nagaan naaf jiraadha isiniin jedha. Video kana namoota gammaa dirasii laayikii osoo subscribe godhaa daawwachaa jirtan taate laayikii subscribe godhaa isiniin jedha komentii gaggaarii barreessaa isiniin jedha achumaan uqee qabda ilaa adii rakkoo qabu barreessaa moo barbaadan barreessaa isiniin jedha inshaallah innaa akkasii fayyaa ta'aa nagaan naaf jiraadha isiniin jedha yeroo biraa walitti deemnutti baay'ee isiniin